Haati yoo naa deebiste yoo dandeettiin deebista. Aayee Koo gaafa. salaam si galcha. Ayee gaafa. Oromiffaan የክራይ ቤት jechuun Amaariffaan ክራይ ቤት jechuun Amaariffaan Oromiffaan maal jedhama? Yaa kiraa. Agale. ክራይ ቤት Amaariffa ya kiraa beekee jechuun Oromiffa maal jedhama? Oromiffa ya kiraa beekee jechuun Amaariffa maal jedhama? Oromiffaan maal jedhama? ክራይ ቤት jechaan Oromiffaan. Naa kiraa beekee jechuun Oromiffaan maal jedhaa jechuudha. Aayee qoodiin. Eh Aayee. Deebisi sii kenna. Amaariffaan amkee jedhama immoo mana kiraa jechuudha. Oromiffaan deebiftan. Qoodee kamma inni bar jecha Amaariffaa san Oromiffaan akka jedhamaa jedhe akkamitti akka jedhamaree Oromiffaan hin jedhamu miti jemmaa. akkamiin jedhamne wanti kun Amaariffama Oromiffa kiraa jechuun Oromiffama Amaariffa. Kiraa jechuun Amaariffa jedhe. Kiraa beekee wajjin jedhe afaan Oromootti hoo hiite maal jedhaa. Mana kiraa jechuudha. Mana kiraa jechuun manni kiraa jechuun Amaariffa ka. Kiraa mana maalii? Mana kiraa yoo jette fi malee mana kiraa yoo jette Amaariffa makate Oromiffa qulqulluu osoo waa takka hin makatiin. Mana kontiraata. Wannaan kontiraata jechuun illee kiraa Amaariffa. Kontiraan illee kiraadha. Qoo isitti himaa. Koomantiin dubbisiin kiyyoo koomantii dubbisiin himuu. Mana kiraa jechuun mana bultii illee miti mana birrii kafalanii keessa galan. mana jireenyaa yoo taate mana kee kan jireenyaati kan keessa jiraatu mana birrii keetii. Mana jireenyaa mana kiraa beet jecha Oromiffa. Mana itti galtu. Mana itti galtu. Mana kee. Wallaahi addaasitti immoo gaafii kana jechuun mana seenee marattuu gaafadhee nama gaafii kana deebisu tokkicha nagarre. Anillee na gaafadhe waan deebisu wallaahi. Abbaa akkasuma jedhanii afaan Oromootti mana kiraa. Miidhagina akka Mana malee kiraa dabarsaa jiru. mana keessa turuu jireenya. Mana turuu midhaan. Mucaa kana jaarraa eenyuun qalbiiwwan. Mana jireenyaa taate akkamitti kireeffatamu fakkeenyaaf mana kiraa tokko godhatee mana birriin fudhatu jettee kireeffatamu mana kiraa jettee gaafatamu akkam jettee gaafatama gaafatteeyyuu afaan Oromoo afaan. Gaafiin maalidha? Soonaa baale. mana ክራይ ቤት jechaan ክራይ ቤት የሚባለው በኦሮምኛ ምንድን ነው? mana kiraa jechuun Oromiffaan maal jedhama? Dallaa manaa jechuun dallaa manaa jechuun Dallaa manaa illee Ijaara kaa dallaan mana. abba kun gaafii akkami fide gurbaadhaas malaafi. Ana wala mana kiraa beeku naan jennaan sila gaafii miti koo kana nu gaafata. Kontiraanni Amaariffa. kontiraan illee Amaariffa. Kontiraan illee Amaariffa. Mana hidhaa aboo waan hin taane deebisin akka koomentii namni dhugumaaf gaafate. Mana hidhaa keessaa gadi baaf. Abdii himi dafii. Ani haa yaaltaniif malee deebisuuf miti. Waan isinii galuu qabu keessaa yoo beektan jechaaf malee waan tokko beeka waan tokko waan itti sammuu kee itti cinqamtee soitee teegesan illee sammuun tee tolchitee sii qabata. Nama 18 keessaa nama deebisuu dhabne. Waan namuun deebisu waan si ajaa'ibu keessa akka itti walii galee jira mana wayii keessatti haasofnee namni marti dadhabee irratti walii galleetu maal biraa deemne. Ati hiika sabni beektaa garuu. Atiin beektaa miree amma hiika isaa? Hiika isaa wayirra walii galle malee namni hiika deebisan jiru qabatamaan garuu wanti itti walii galle waan biraati. Yoo akkasii kana bilbilee nama afaan Oromoo qulqulluu beeku haa gaafannu kaa. Mana mallaqa kennamu qabamaa akkasii. Gaafii kennaaf hin galle. Gaafiin akkanatti Mallaqaan kennamu jedhama. Kiraa beet jechaa kiraa beet. Kiraa beet. Mallayni mataa isiitti wadi. Amma laal namni deebisu hin jiru sii galee gaafii kana. Gaafii kana. Kiraa kan jedhu kana laal akkamitti naa gale mucaa Jarman jiru tokko gaafadhee haasaanii nama baay'ee qorate maal walii galan siimu. Kiraa beet jechaan kun mana kiraa kan jedhu kun kiraan kun
liqaa afaan liqeeffannaati namni kamuu Oromoo Amaaraa fi Oromooleen qixa kan itti fayyadamtudha. Akkas jedheetiin inni na jalaa ba'e. Akkasitti fudhatamu ree akkanatti illee. Akkanatti fudhatamuu qabu afaan Oromoo Bayi. danda'u. Jira wallah. Nagalchi dhugaa. Mee nu carraa kana wannoo kenniif mee suufii dhiifama waliin mucatti taa'aa himtu ishee. Ayyaa. Ayyee gaafii biraa. Kasalli maal jedhama Adnaan? Kasal. Wallah gaafii kanallee gaafatamee turre iyyuu gaaf tokko Cilee. Kasalli cilee jedhama. Kasal cilee jedhama deebiseera. Kasal mandajaa jechuun ka kasal irra qabsiisan agartee kasal mandajaa magaalaa warri magaalaa qabsiiftuu cileeti. Manda jaamu. Qabsiiftuu cilee. Suufi mee mana Yalla kan. Labas yalla. Ashee galatoom. Yalla. Ay, eshi argadu wanno. Ayee gaafii biraa yoo hin gaafadhu. Gaafadhu anis hin gaafadha yoo beektanis ta'e beekuu baattanis ta'e hin gaafadha. Gaafii gaafadhu. Salaam bakka nagaan dhufte. Garuu hiikaan maqaan isaa naalaa bade garuu yoo beektan beekuu xilaan afaan Oromootiin maal jedhama? Jirtu miti. Jirra akkamati. Xilaan afaan Oromoo. Ahmad afaan mana bakka nagaan dhufte biroo. Gaafii kana dhagee. Yoo dhageessan deebisaa. Xilaa jechuun. Xilaa jechuun afaan Oromootiin maal jedhama? No, xilaa miti gaafii silaan deebisa. Gaafii kan deebisuu feeta. Mana kiraa kan jette yeroo baay'ee jecha Amaariffaa fi Oromiffaanii tokkuma. Fakkeenyaaf cirfaanii afaan Oromootis cirfaadha, afaan Amaariffaatiin cirfaa. Meeshaaleen mana keessa yeroo baay'ee tokkuma. Kanaafuu mana kiraa jettee kiraay beet Amaarinyaa mana kiraan Oromiffaadha. Walumaa galatti. Mana kiraanii manuma kiraatti afaan Oromoffama. Kiraan Oromiffattis akkanumatti hiikama jechuudha. Ani garuu keetirratti hin quufu namatti gaafadha. Ayyee afaan kuni Oromiffa moo Amaariffa? Kiraan kun. Lamaansaa. Amaariffa moo Oromiffa? Amaariffa lamaanii miti afaan Amaariffa maa kanarratti olii galu. Amaariffa Oromiffa yoo jedhe lamaan isaa yoo jette kiraa ka jedhu kana jecha isaa itti uumimee deebii ka biraa Oromiffa keessaa jecha. Lakki. Olettus galattus. Ayyee anillee namatti gaafadha asillee namatti gaafadha hin barbaanna mana kiraa jechuun. Amma Amaariffa keessaa makaraa. Ilmu mucattiin kun argatte ergisa mana ergisa. Mana ergisan ergisa jechuun bar Adnaan laali waan si ergisan tokko bar si ergisan tokko si galee kuni bar kiraa jechuun. Mana yoo kireeffattellee mana tokko si ergisanii tabbaa sun barbaate irraa baata. Ergisa jechuun laal waan natsaa namaa kennaniitiin hin ergifannaa san sirraa deeffatan. Gaafa waan san fixatti. Fakkeenyaaf ergisni waa baay'eetti hiikama waan fedhe ergifatuu dandeettaa sinarraa. Garuu mana qofa mana immoo hin kireeffatta. Manni kiraa qofa. Akkasuma deebisuuf seente wala salaamii wallaggaa. Ani gaaf tokko barataa kutaa meeqa tokko moo meeqa ture beektaa? Kitaaba kan afaan Oromootti maxaafa jedhamaa mire. Maxaafa jedhanii eegasanii kitaaba jedhanii bara. Maxaafa jedhanii kitaaba jedhanii. Maxaafan beeknee. Maxaafan beeknaa akkamiin maxaafa kitaaba tahaa maxaafa malee. Barsiisotaan jira bara. Ergisa jedhu waan liqaadhaa. Yaa afaan liqaati jedhanii afaan. Ergisa jechuun waan liqaadha. Sirri Muhammadaa galee jecha keessaa. Biddira jedhama Amaariffaan. Mana ergisaa jechuudha. Mana ergisaa. Koo amma akkasitti namni gaafii kana beeksanis ni jirtan ta'a. Gaafii wayii si gaafadha. Xilaan nu deebistaa. Xilaan illee dhageen beeku. Xilaan gaaddiseedha. Gaaddisee. Gaaddisee harkaa jedhama. Gaaddisee jedhama na fakkaata. Xilaan akkasuma. Ayyee gaafii wayii si gaafadha. Gaafii akka waan baate wala no.
Salame. Neetworkii kooti. Mana kiraa hiikaa saniin beena jechuun kiraa jechuun afaan Oromooti maa jechuun kirama jechuun. Kiraan sun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Nama baay'eetu dadhabee kiraa kana irratti walii galuu dadhabee afaan ergisaatii afaan liqaati jedhanii fudhatanii. Maaliif afaan baay'ee keessa liqaan hin jira. Afaan liqaa hin jira afaan baay'ee keessa. Garuu osoo nama beekaa waan itti gaafatanii addatti qabaachuu danda'a. Hiikni isaa kun immoo jechumooyii siif takaa jechuun immoo siin fudhatamu. Maa babbaati mucattiin? Mucattiin maa babbaatee deemtisi? Akkasii. Gaafii herreegaa wayii godhime. Laal. Yoo beetellee namni haa yaadu. Yoo beete beekuu dandeetta beektaa gaafii kana yeroo hedduu asirra gaafadhee namni birallee gaggaafata. Ansiin baafne shabakkaa kee ta'uu danda'a. Mucattii takka kararra osoo deemuu wal bareen. Wal bareenii umriin kee meeqaa jennaan? Umriin kiyya walakkaa haadha tiyyaatii jetti. Haati tiyya abbaan kiyya mootu haadha tiyya abbaan kiyya walitti dhibbaa jetti. Abbaan kiyya immoo haadha tiyya waggaa 5 caalaa jetti. Umriin mucattii tanaa meeqa ta'uu danda'a? Warri gaafiin isin hin galiin irra isin deebi'a. Umriin mucattii tanaa meeqa ta'a? Gaafirra deebiif uummata amma gaafiidha umrii mucattiin takkararra deemti. Gararra deemnaan umriin kee meeqa jennaan qixa haadha tiyyaa jette. Walakkaa haadha tiyyaati jette. Umrii haadha tiyyaa qixxeedha jette. Walakkaa umrii haadha tiyyaati ani jette. Qixxee haadha tiyyaa jette. Haadha tiyya abbaan kiyya waggaa 5 caalaa jette. Walitti immoo nu sadan umriin keenna dhibbaa jette. Dhibba sanirraa hir'istee ka abbaa irraa hir'istee ka haadhaa irraa hir'istee ka haadhaa san immoo qixxee taati mucattiin. Qooyi kan malna irra kennaa. Waliigala meeqa? Waliigala dhibba jarri sadii walitti. Haadha fi abbaan immoo haadha fi mucattiin Shabakkaa isaa qaba. Gaaficha hundaa. Shabakkaa qaba. Waliigala dhibba. Yoo qabatte taate haadhaan meeqa caala jee qoyi. Ani si himu? Bilbila eenaa fi Ani si himu? Abbaan umriin isaa 50. Haati umriin isii ammootu deebisi na seensi Adnaan deebisi na galchi sagalee. Ayyee. Naan galee mabii gaafichi. Gaarii qabadha. Ayyee qoodha. Adufu. Amma na dhagaye bro. Umriin intalaa waggaa 23 fi ji'a 6. Kan intalaa yoo irraa murre akkamitti onaan jette? Akkamitti? Abbaan umriin isaa 50. 50. Haati 45. Haati 45. Walirratti 45 qixxee haadhaati mire intalti? 45 fi 50 meeqa? 55. Lala umriin abbaa 95 ka. Akkas ta'uu deema yoo ati akkasitti akkas deemaa bar. Mucaan baalagee gaafii badduu nama gaafata. No yaala yoo hin beekina. Sagaltamii shannoo. Didee barenaan. Kiranaa adeemee pilisanaaf gaaficha takka. Gaafii irra sii deebi'a laal akkasii galutti.
Aye. Mucattii takka kararra osoo deemtuun gaafadhe. Ah. Umriin tee meeqaa jennaan umrii kiyya barbaadde naan jette. Umriin kiyya walakkaa haadha tiyyaatii naan jette. Haati tee hoo Aye. meeqaa jennaan haati tiyya umriin isii umrii abbaa kiyyarraa 5 qannas jette. Haati tiyya umrii abbaan kiyya umrii 5 caala. Waggaa 5 haadha tiyya caala. Nu sadiin immootu walitti dhibbaa jette. Umrii abbaa irraa Walitti qannastee dhibbaa. umrii abbaa irraa qannastee haadhallee irraa qannastee ka haadhaa san bakka lama hirtee umrii mucattii argatta. sagaltuu shallamatti yeroo hiramu. Jawaan hin jiru malee silaa jawaan dhahamma sammuu mokorraa. Sammuun yaala amma ka nama tokko argadhaa isinitti immoo ka nama tokko argadhaa. Ka mucattii dhiisa. Ka haadhaati ka abbaa argadha. Gaafii irra deebi'ime 33 no 33 66 ta'udha. Michuudha 45 itti dhiyaattee jirta garuu Waa kanama tokko inni dhufa akkasuma naata inni dhufa. deem amma feete fidi jawwaalaa miti. Laaptooppii illee fidi kottu adinaa kan yuutuubii ittiin laleetu san. Gaafii isinii haa galu namni beekanoo jiraattan jiraachuun 47 illee 47 fi 25 faamiyyi ilaal 25 ta'uu hin danda'u maaliif haati walitti 50 ta'uudha abbaa fi haati wal qixa ta'uuddi booda umriin jaraa abbaa fi haati wal qixaa miti abbaa fi haati umriin isaanii wal qixaa miti 47 47 fi ji'a 5. 47 fi ji'a keessaa bahe. Haati eenyunni namni no namni argatee jira haadhaa miti garuu abbaatu akkasii malee namni argatee jira. In arganne illee garuu tokko nama tokkoo qofa deebiste umrii nama tokkoo qofa. Haati elame haatii fi 34 miti 34 illee miti garuu itti dhiyaattee jirtaati. Aggifadhu haatii fi intalli 43. Adnaan achi deemee quba lakkaa jira no 45 illee miti. No 47 fi ji'a 3. Ji'a 47 fi ji'a 5. Ji'a 5. 47 ji'a 5 jechuun maaltu 47 fi ji'a 5? 95 fi 47 waliin dheedaatu meeqa ta'uu heda? No. 29 hayiti no. Haadha wajjin qixxaa jettee bari. Abbaa koo immoo waggaa 5 hir'ee ishee caale. Abbaan haadha isii waggaa 5 caala. Ante dubbiji kabbaati. Ida'atte ufte. No hirreenni beektaa baay'ee ulfaata. Kan nama tokko isinii hima chaansii yoo diqqoo yaaltanii dadhabdan kan nama tokko isinii hima. Kan nama tokko isinii hima yoo dadhabdan kan nama tokko kuuwwan meeqa akka ta'u argachuu dandeetta. Meemee namni wayii argate asmaara qoqqoo'ee namni maqaan sun. Ismaarooza argatte wala abbaan 43 waaw. Ayyee. Okay abbaan 43 abbaa argattee jirti. Kaan herreega irraa godhadha. Abbaan 43. Abbaan 43 kaan amma hojjedhaa kaan hin dadhabdaniire. Isiin ammootu haata ammoo 30 Haati hamma hojjedhaadha. Ahaa! Haati 38 haadhallee argatte waaw deebistee jirti koomentii. 38 ilmu mucattiinoo. Akkamitti dhibba dhufare? Qo'isee irreessisa. Waa gaa qoy! Ani dubbicha manaa gale kan mucattiillee ta'e walitti onnoo godhanii ani kan godhe kan mucattiitiif kaaraa bakka takkatti lakkaa'e.
Kan mucattiitiif ka haadha irratti dabaltaa barate. Ella akkas taanaan mucatti 19 ka umriin isii. Umriin 19 19. ta'a. 19 ta'a. Abbaan 43 ta'a. Haati 38 Ani walitti maal ta'e ani inki jiba. Ani inki akkam ta'e dhageetta. Ani ka mucattiitiif ka haadha bakka takkatti qabe jedhi ka abbaa immoo bakka takkatti qabe. No haati fi mucattiin no ati kopha qabuun qabdu kaa gara walakkaa haadhatii yaati jette umriin haadhatii kiyya walakkaa haadhatii yaati jette malee anaa fi haati tiyya walirratti hagana hin jenne. Edaasin ana argate rooza harkan baasi. Argattee jirti eenyunni. Eeka turturii akka jetti gaaffiin kee sirrii mitatiyyuu akka jetti Ani gaaffii likki miti gaafadhe. Gaaffii sirrii ma jedhe wanno jedhanuu si himaa dhage. Ani wanno jedhen abbaa intalli takka karaarra jirti dubbisee naan umriin kee meeqa jennaan gimmaash yookaan nuus haadhatii yaatii jette. Umrii haatitii meeqa jennaan umriin abbaa kiyyaa abbaan kiyya umrii 5 waggaa 5 caalaa jetteen dursaa jetteen garuu nu sadeen walirratti dhibbaa umriin kee jechuu dhibbaa jenna. Nuti ammoo sadeen walirratti hin herreedha. Ati walirratti haadha fi mucattii walirratti herreega fudhatte si galee. Isa kaan anatu argate hayyuu laa isimaatu argate guutuu isii. Ayyee gaaffii. Nama dhibuu ifaa achirraa isii gala abbaa argannaan achirraa isii gala kalaas. Abbaa argattee naan maaltu si dhiba herreega tokko argatte ka biraas hin dhibu. Kalaas. Naan galle naan immoo ammayyuu. Ka biraa gaaffii kana namni baay'ee ni beeka. Namni baay'ee ni beeka. Ana shi gaafiin qabanillee. Gaafadhu. Herreegaa. Mungkin deebisuu dandeettanillee. Bishaan baddee deebi'aa jirti bishaan cufee dhufa.